Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan nagaa fayyaa keessan kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleewwan Islaamaa guutuu addunyaa irratti argamtan hundumti keessanuu Eid Mubaarak. Eidin Eida milkii, Eida gammachuu, Eida nasrii isiniif haa ta'u. Ammallee nama yeroo hedduu deddeebihee waliin ciideeffatu Rabbiin nu haa taasisu. Har'as viidiyoo seenaa ajaa'ibaatu akkan qabadhee dhufee jira. Hagaduma viidiyoo kanatti na faana turuudhaan chaayinaala kiyya sunnaa rasuulaa fedha keessaniin sabiskiraabii yoo naaf gootan gammachiisa. Viidiyoo kiyyaas laayikii gootanii koomentii jalatti yaada keessan naa barreessullee nin barbaada. Warri amma dura naaf gootanii na hordofaa jirtan baay'een isin galateeffadhaa, baay'een isin jaaladhaa, ulfaadhaa, naaf galatooma. Hagaduma viidichatti na faana tura, seenaa tana isinis ajaa'ibsiifadha. Seenaan tuni seenaa dhugaatii fi argamtee dabarteedha. Yeroon isiitis bara 1984 keessa taate. Duba seenaa tana kan odeessite haadha seenichaa kan taate intala Ameerikaa kan maatii kiristaanaa Protestaantii keessatti dhalattee guddatteedha. Maatiin intala tanaa maatii akkaan amantaa isaanii jabeessanii fi amantaa Islaamaa akkaan jibbanidha. Intala isaaniitis kanuma irratti guddifatan. Duba intalli tuni waan jettu guyyaa sanbataa hunda haadha tiyya wajjin gara mana sagadaa deemee sagada. Achittis wannin dhagahu Islaamni ummata gara jabeessa, ummata nama qalu, ummata dhiiga dhangalaasu jaalatu, ummata gara laafina hin qabne jechuudha. Kana hunda gaafa dhageessu jibbaan isiin amantichaaf qabdus akka malee dabale. Duba intalli umriin isii waggaa 16 hin darbin tuni osoo haala kanaan jirtu gaafa dhiirri Islaamaa tokko dubartii 4 fuudha jechuu dhageessu daranuu jibbaan isiin Islaamummaaf qabdu gadi fagaataa dhufe. Mucayyoon tun duba waan jettu guyyaa tokko osoo mana nyaataa tokko keessa dalagaa jiru dargaggeessi bifaan gurraacha tahe tokko kan fuula isarraa gaarummaan mul'atu sesseeqaa mana nyaataa keenya seene. Eegasi killee yookaan hanqaaquu ajajate. Anis hiriyaatiyyaan deemii hojjadhuuf anatu isa keessummeessaa jedheeni isiinis gara bakka nyaanni itti hojjatamutti ol seente. Gurbaan kunis deebisee itti naaf himi akka isiin bakka booyyeen itti hojjatamutti naaf hin hojjanne naan jedhe. Anis maaliif jedheen gaafadhe. Innis ani Islaama naan jedhe. Eegasii tuffii fi jibbaan guutameen waan inni ajajates raawwannee fi yeroo inni nyaachaa jirutti itti siqee isin warra dubartii 4 fuudhuu miti jedheeni. Innis lakki akkasii miti naan jedhe. Anis deebisee lakki ani kana baradheen jira. Isin dubartii 4 fuutan, dubartiifis kabajaa hin qabdan, mirga sillaattaniif uffata isiin barbaadde uffattee deemus itti hin dhiistan yeroo isiin jettuun innis itti seeqee haala bareeda fi naamusaan guutameen tasgabbaa'imee gadi taa'e. Obboleettii tiyya, Rabbiin keenya namni dubartii tokko ol bulchuu hin dandeenye dubartii matakka irratti haa dhaabbatuu jedhe jechuudhaan itti hime. Isiinis amala isaati waan booji'amtee jirtuuf gaafii birootis itti aansitee isin biratti Isaa ilma Maryam akkamitti ilaalama jetteeni gaafatte. Innis amma kana addasiif baasuuf yeroo nan gahu kanaaf boru deebihee dhufa jedheeni adda bahan. Isiinis hiriyoota isitti himtee boru nama kana eegutti seenan. Garuu inni hin dhufne. Hiriyoonni isiitis itti kolfanii agartee miti nama Islaamaa jechuun kana kuni amaluma isaaniiti jechuudhaan qishnaa itti godhutti seenan. Isiinis akkasuma tahuu hin oolu natti taphate malee inni waa hin deebihu jetteeni garuu keessatti qalbiidhaan isa eegurraa hin deemne. Duba guyyaa itti aanu osoo eegaa jirtuu halaalarraa isaa as deemu agartee hedduu gammadde. Eegasii taa'anii waan Iisaan ilma Maryam Islaamummaa keessatti tahe ibsuu fi eegale. Kana biras darbee waan hedduullee isitti hime. Isiinis galtee waan gurbaa kana wajjin haasofte haadha isitti himte. Haati aartee lolteeni lamuu nama kana wajjin akka wal hin agarrees akeekkachifte. Intalli tunis haasaya haadha isii kana dhiistee nama kana wajjin deddeebitee wal arguu baay'iste.
Yeroo dheeraa booda gurbaan kunis intala tana akka fuudhu gaafate. Ajaa'ibsiifattee amantiin keessi fayyamaa jettee gaafatte. Innis deebisee eeyyeen rakkoo hin qabu, amantaa keenya keessatti warra kitaaba kenname fuudhuun dhorkaa hin qabu, ati immoo intala gaariidha, anis amma dura waanan bultii hin ijaarratiniif jecha si wajjin bultii dhaabbatuun barbaada je'eeni. Isiinis waan kana ajaa'ibsiifattee duraanuu dargaggeessa kana amala isaatiin booji'amtee waan jirtuuf galtee haadha isitti himte. Haati isiitis tumtee eegasii intala tanan lamuu nama kana wajjin wal agarraan jettee ammas akeekkachiifte. Intalli tuni akkuma dura haasawa haadha isiidhaa kana dhiiftee deemtee mataa isiitiin gurbaa kanatti heerumtee wajjin bultii ijaarratan. Wajjin jiraachuu itti fufan. Gurbaan kunis islaama isiin amma dura beettu sanii miti. Gurbaan kuni akka isiin itti yaadde falladha. Dhugaa dubbachuu isaa, amala bareedaa isaa ilaaltee akkuma xiqqoo waliin jiraataniin intalli tunis shahaadaa qabattee islaamaa taate. Duba amantaa islaamaa jibburraa gara amantaa islaamaa jaalachuu fi itti amanuttillee dhufte. Islaamummaa keessatti haala toluun dirqama. Namuma keenya keessatti har'a ni argama. Namni intala kiristaanaa takka shahaadaa qabsiisee eegasii isii fuudhee hammeenya isarraa kan ka'e intala tana amantaa islaamaa kanallee jibbisiisee akka isiin yeroo lammaffaatiif kufrummatti deebitu godhu. Garuu namni amma irraa dubbataa turre kun amalaa fi akhlaaqa fayyadamee intala jibbaa amantaa islaamaa irratti guddatte tana jaalachiisee gara amantaa islaamaa fudhachiisutti fide. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii chaayinaala sunnaa rasuula seenaa tanarraa barumsa guddaa argatuu keessan nin beeka. Haga seenaa tanarra caaltuun walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Irra deebihee iidni ciida milkii isiniif haa ta'u.